baga nagaan gara chaanaalii keenyaa dhuftanii kalaqaa yuutuubiidha jechaadha. Chaanaalii kanarratti Mr. Kombaakii miiliyoona 5 guyyaa irraa akkamittiin akka fudhannuun isinitti agarsiisa. Guyyaa irraa immoo kanaaf Mr. Kombaakii kana jala seennaa. Akkuma seenneen bakkoota gaaffii kana sadan guutuudhaaf kaardii kam akka binnuun isinitti agarsiisa. Kaardiin ni jalqabaa kan nuyi argannu ispeeshaalii jalaati arganna jechaadha. Ispeeshaalii jalaati dhufnee gadi buunaa. Gadi buuneet kaardii kanadha jechaadha. Kaardiin keenya inni tokkoffaan kaardii kana go ahead gaaf jennuuni isa tokko nu goota jechaa. Ishi go ahead jennuuni. Akkuma argitan inni tokkoffaan nuuf guuteera jechaadha. Ishi isa lammaffaa guutuudhaaf immoo kan nu argannu PRTM kana jalaati arganna. Innis kaardii isa kanadha jechaadha. Kaardiin lammaffaan immoo kaardii kana go ahead jennuuni. Akkuma argitan inni lammaffaanis nuuf guuteera jechaadha. Kaardii isa sadaffaa kana osoo isinitti agarsiisin dura chaanaalii telegiraamii banneerra jechaadha. Iddoo kana search baarii kanarra dhuftanii kalaqaa community kan jedhu kana join gochuun irraanfatina. Join gochuudhaan guyyaadhaan guyyaatti dabneet karaa salphaa ta'een isin dhaqqabsiisna waan ta'eef kalaqaa community kana join godhaa isiniin jenna. Isa sadaffaa isinitti agarsiisuutti darbaa. Isa sadaffaa kana immoo kan nu argannu PRTM jalaati jechaadha. PRTM jala dhufneet gadi buuneeti kaardii addisii har'a nuuf kenname kaardii kanadha jechaadha. Isni kun qulfiidha. Qulfii kan inni ta'eef immoo maal gochuu qabna? KYC kana levelii 15 irraan ga'uun qaba jechaadha. Kanaaf isa immoo akkamittiin levelii 15 irraan akka geenyu osumaanis isinitti agarsiisa. KYC kana kan argannu leegaalii jalaati. Leegaalii jala dhufneeti kun akkuma argitan kana KYC isa kana jechaadhi. Levelii 9 irraan ga'eera kanaan dura. Ishi amma 15 itti adeemnu. Ishi go ahead 10 ta'e 11 12 13 14 tokko nu hafa dhumaa kana 15 nuuf guutee PRTM keenya jala dhanna. PRTM keenya jala seenuudhaan gadi buunee gaaf laallu nuuf banamuu qaba jechaadha. Amma akkuma argitanitti amma nuuf banameera jechaadha. Kana yoo guunne miiliyoona 5 fudhachuu dandeenya. Ishi kanaaf go ahead jennuuni. Akkuma argitan amma miiliyoona 5 baalaansiin qabu irratti naaf dabaluu danda'a. Teekaa jennuuni. Akkuma argitan baalaansiin ani qabu irratti akkuma argitan naaf dabaleera jechaadha. Haala kanaatiin haala salphaa ta'eetiin akkasitiin hojjechuu dandeessu. Chaanaalii keenyaaf addisii kan taatan subscribe, like, share gochuun irraanfatina.